Akkam mata Oromoo badhaa harka fuunee shama sheer naa godhaati adeenicha biraan nagaa dhimmi kiyyas dhimma guddaadha biti ana akka nama rabbii jedha sheer naa godhaa rabbii jedha akkas naa godhaa jedha nama akkas jedhu biti har'ani quuqamni immoo na dubbise quuqama artistii kenna Kadir Martuuti baay'ee na cinqe baay'ee na tolfaate qaama keenya keessaa baasanii odoo qaama isaatiif ka ta'u taate inni nuu fayyaan baay'eetti gammachuun qaba. Har'a warra jijjiirama fide keessaa Kadir Martuu isa tokko. Addabaabaayii keessatti iddoo hojiitii fi iddoo jireenya isaa mana hojii akkamitti Aadde Adaanech Abeebee kabajaan akkamitti nuuf hin kenneef. Ormaafuu laataa oltanii akkamitti Kadir Martuu kaleessas ari'ame maatii isaatiin gargar bahe maatiin isaa kan jiraatu iddoo biraa inni kan jiraatu iddoo biraa fayyuma isaatiif gammachumaaf inni kaleessa aarsaa kafalee kaleessa hidhamaa ture kaleessa itti garafamaa ture har'a akkamitti sa'aa inni boqonnaa fudhatee sa'aa inni argachu akkamitti cadhisee akkamitti ilaaltan kantiiba obbo Kadir kantiiba Dirredawa kabajama akka Kadir Martuutiif iddoo jireenya isaa akka nuuf laattaniif akka immoo biyyatti nuuf deebi'u biyyatti deebi'ee biyya abbaa isaa keessatti biyya dhalate sana keessatti akka jiraatu maaf hin argan maaf maatii isaatiin gargar bahee kan jiraatu maatiin isaa iddoo biraati inni garuu jireenya kanaa kana keessa kalee hidhamaa ture garafamaa ture ajjeefamaa ture har'as biyya ormaa keessatti imimmaan jisse saba kanaaf xaara saba kanaaf hirriba dhaba saba kanaaf quuqama saba kanaaf nyaata dhugaatii dhabe jedhee akkanatti imimmaan isaa gaafan bu'u akkanatti biyya ormaa keessatti kan dararamu fayyaa isaatii fi ilmoo isaatiin gargar bahee gaafan du'e nama tokko haawultii dalaguun maal godha haawultii dhaabuun maal godha siidaa bakka hundatti dhaabanii beekeleedhaa siidaan dhaabate siidaan nafsee namaan galchu dhaabatus dhabaasus gatiin qabu siidaan hadha isaaf dhaabbatu iddoo jireenya isaa iddoo bultii isaa iddoo gad dhaabbannaa isaa iddoo daa'imman isaa itti argee daa'ima isaa bira gad dhaabate daa'ima isaa wajjin boqonnaa argatuu qabu. Isa bichaadhaa miti aartistii Hasaffaa Tashoomaa namni wallaaleen jiru. Aartistii Hasaffaa Tashoomaa har'a dhibamee iddoo ciisaatti galee siree irratti deebi'ee na qarqaaraa jechaadha. Maaf sagalee hin taaneef maaf bira dhaabban warroonni silaa beekaa warroonni silaa hayyuu warroonni silaa waa dubbachuu danda'u akkamitti cadhisanii jara kanneen itti ilaalan akkamitti cadhifama warri kunniin warra kaleessa aarsaa kafale Aliid birraa du'ee ekeleen du'ee ekelee jinni jaanka akkas kan jedhamu sun gaafan du'e bicha tisheertii isaa uffachuun profaayilii kaawwachuun haawultiin dalagamee fi siidaan achitti dalagamee fi aanulitti dalagamee calanqoo dalagamee baaletti dalagamee balatti dalagamee maal godha namichi hin ka'u har'a gaafa namichi kun nafseedhaan jiru qarqaaramee iddoo jireenya isaatiif akkamitti laatan gara biyya isaatti maan deebiin kaleessa wayyaanee baqachaa ture kaleessa immoo xilaatatu gad dhaabbachuu orge isa ari'aa ture isa galafaa ture isa ajjeesaa ture har'a immoo akkamitti biyya isaa keessatti jiraachuudhaaf immoo wabii dhabe kana yoon jedhu gandummaadha naan hin jedhina gandummaadhaa biti an Arsii bit an Baalee bit an Jimmaa bit an Shawaa bit an Hiiluu bit an Booranaa bit an raayyaa isa biyyaati gaaruyyuu quuqamaaf nan dubbadha akka darratti duulamus nan beekan yookaan akka ajjeefamus nan beeka gaaruyyuu dhugaa irraan dhabu an gaafan kam du'e akka hin du'e nan beekan an gaafan mana kana seenu gaafan raayyaatti isa biyyaade yookiin nan du'a yookiin hin jiraadha kana irratti hawwasanee seenan nan gaddiseetu du'aaf nama meeqatu darbe nama meeqan beekan du'ee fi jiraadheef hin cinqamu garuyyuu dhugaana keessa jirtu dhugaana keessatti quuqamtu nan dubbadha Zarii Abubakar Muusaati nan dubbadha dhugaan dhoksummoo dhugaa irratti nan dubbadha
ajjeefamus saqqalamus waan barbaade haa ta'u kanaaf jedhee immoo dhugaarraa hin dabu har'in yoo akkasitti boo yoo har'i yoo akkasitti rakkatu artistoota keenya barmana kiraa keessa kan jiraatan agammaatitti artistii Oromoo bichaadha mana kiraa keessa kan jiraatan akkamitti mana kiraa keessatti dole Hacaaluun mana kiraa keessatti hin dole har'a Hacaalu jenne warri gurra kana boon kaleessa Hacaaluun bakka inni jiru namni hin beeknu nuti hundinuu garuu yoo inni asitti dole mana kiraa keessatti hin dole gibbii kiraa keessa harkisanii baasarreessa maaf akkana ta'a eessatti hangalara eenyuudhaaf xaarire Kadir Martuu eenyu bilisa baasa fure warri jijjiirama kana fide warra akka Kadir Martuu kana nuuf kennamuufii qaba adeemicha beebee biraa sheer godhaati maqaa kabajamaa uffata kanaatiin si gaafadha kabajamtu adda adeemicha beebee kabajaadha nuuf laadhuuf akka nuuf kennitaniif kabajaa guddaadhaan isin gaafadha akka maqaa saba badhaatiin isinin jechuun barbaadaa isinitti hin dheeressu ani rabbii jedhaa sheer naa godhaan jedhu namni sitti tole namni dhageeffatti sheer godhu hunda keetiif yoon xiqqaate nama 100 nama 50 irratti sheer godhi waliin naa ga'iiti biraan naa ga'i jechuun barbaadaa ulfaadhaa galatooma guyyaa gaarii isinin jechuun barbaada